Tole nagaa karaa jaalalli waaqayyoo haala itti jirtan hundumarratti isiniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo obboloota koo abuuraa YouTube chaanaalii koo jala kan jirtan akkasuma fuula Facebook koo jala kan jirtanii nagaa keessanii jirtu jajjabaattu isiniin jedha. Ani obboleettiin keessan baay'ee nagaa kooti. Gooftaan ni madda nagaa kootee nagaa koo baay'isee galataaf ulfina guutuu argatu. Tole sagaleen koo isinitti dhaga'ama jedhee yaada. Dhiifama amma sa'aatiin saal kan hundaa guyyaa yeroo qabu waan ta'eef yeroo qabuttidha kan inni gara keessanitti yaada kan hin dabarfachuu danda'u. San isiniin jechuun nan jaalladha. YouTube koo jala kan jirtanii YouTube koo hiriyoota keessaniif share godhaa, subscribe naaf godhaa, na jajjabeeffadhaa isiniin jechuun nan jaalladha. YouTubeidhaaf haaraadha waan hin ta'eefi sagalee waan tokko isin baranna jedhee wanti yaadeef jechuudha. YouTube koo subscribe naaf godhaa, warreen hiriyoota keessaniif illee share godhaa, yaada keessaniin na jajjabeessaa isiniin jedha. Amma garuu waa tokko qabadhee gara keessan innis maalii gaafii wayiidha. Dursa isinitti waa himee ka'eetiin sanii booddee utuu isin taate maal gootu jedheen gaafii isin gaafadha jechuudha. Gaafiin kun immoo utuu isin taate maal akka gootan naaf himtu jechuudha. Egaa dhaggeeffattaniin callisinaa utuu isin taate maal akka ta'e naaf himaa isiniin jedha. Innis jechuudha mudannoo wayiin qaba jechuudha. Mudannoonis isa yeroo ammaa sa'aatii kan isin keessa jirudha jechuudha. Kanaaf mudannoo koo kana isinitti himee ka'eetiin otoo isin taate maal gootu, dhimma kana akkamittiin ilaaltu, akkamittis immoo hiikuu dandeessu, akkamittis immoo fudhachuu dandeessu waan jedhudha jechuudha. Sanaadha na wajjin tura isiniin jira. Hiriyyattiin tokko kiyya tokko turte ishee mucayyoo wajjin hojjennu garuu amma hin jirtu. Samoonni ishee wajjin sagalee isin gochuu kun asirratti isiniif baanee yaada qabnu isiniif hin kaane turre. Garuu akka carraa ta'eeti jechuudha. Madaamiin koo hojiidhaaf ishee iddoo biraa fudhattee ani amma kophaa koo jira jechuudha. Amma ingirii dhimma kana isinitti himee ka'eetiin utuu isin ta'e maal akka gootan yaada keessan naa barreessaa. Yaada keessan dubbisee ka'eetiin immoo mijattee wajjin hin cufne yaada isiniif goona isiniin jechuun jaalladha. Isinitti himna dhimma isaa isin jechuun nan jaalladha. Egaa akkas ture jechuudha. Mucattiin hiriyyaan koo turte mana kana keessaa. Aniif isheen jechuudha baay'ee wal jaallannaani. Maqaan keenyallee tokko isheen dhufee ani jechuudha isheen as turteetti ani dhufeera waggaa tokko erga ishee dhufeeti waggaa tokkooti jechuudha. Baay'ee wal jaallannaani. Maqaan ishiillee Jannat jedhamti. Ani immoo Gannatiin jedhama jechuudha. Deebiseetii immoo amantiin keenya gargariidha. Biyyi keenyas Itoophiyaa haa ta'u malee gargariidha. Amantiin keenya ishee musliimaadha, ani kiristaana jechuudha. Yookiin immoo pirotestaantii. Biyyi keenyatti immoo ani shawaadha, ishee wallaggaadha jechuudha. Nuti amantiidhaanis waliin qoodnu gandummaas hin qabnu. Mana keenya yookiin immoo anaaf ishee gidduu jaalala guutuutu jira jechuudha. Manuma madaamii keessatti wal beekne sana dura waliin beeknu. Haa ta'u malee akka namaa jechuudha waliin hinaafnu, waliin hin jeeqnu. Akka miidiyaa garaagaraa feesbuukii maalirratti ba'anii amantaadhaan gandummaadhaan maqaa wal balleessaa wal arrabsan sana osoo hin taane nuti mana keenya dhugaa akkuma maqaan keenya wal fakkaatu, akkuma maqaan keenya hiikan tokko yaadni keenyallee tokko jechuudha. Bal'isnee waliif yaadna, baay'ee wal jaallannaani jechuudha. Sana fakkaata amma immoo ani kana dhimma kana jechuudha gaarii natti fakkaatee osoo hin taane isinitti odeessuu kan hin barbaadeefi mudannoo wayiin qaba jechuudha. Mudannoon kun maal seetanii baay'ee wal jaallanna mucattiidhaanii, hojiidhaan illee tokkummaadhaan hojjannaa. Hojjettoonni madaamiin keenya isheetii nu lamaanii booddee illee fidatte jechuudha. Nuti waliin galanii tokkummaa keenyatti kan hinaafanii hojii isaanii dhiisanii gara biiroo deebi'an hin jiru. Deebisanii too kan madaamiidhaanis wallolanii kan hojii keenyanis jechuudha walii galtee dadhabuudhaan kan deeman jiru jechuudha. Fakkeenya yerootti madaamiin jechuudha waan tokko nu erguuf barbaaddetti nutuma isaan dura jirra waan ta'eef kana godhi jedhiin jettee jechuudha. Yeroo isaan nu ergetti gaafa dubbannu maal jedhama olaantummaatti waan argisiisuuf itti fakkaatuu fi nu hadheessuun abeet tokkummaa keessan nuun jedhu inaanfaan isaanii gudiidha jechuudha. Sanirratti isiniin jedha amma kun ta'ee madaamii keenyarree nu cinaaf ta'e isiniin jechuun nan jaalladha. Madaamiin koo baay'ee na jaallatti. Mucattiidhaan xiqqoo ishee walitti bu'u deddeebi'anii yeroo baay'ee walitti bu'u jechuudha. Garuu mucattiidhaan kan hojjennu
kilaasii tokko keessa mana tokko keessaadha. Nuti garuu baay'ee nama sadi taanee jiraanna. Isheen tokko mootii bakkee kushiinaa waan akkasii hojjette jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee aniif isheen kun baay'ee walii galla ishee jannati kanaani waan ta'eef baay'ee wal jaallanna. Kilaasii tokko keessa hojjenna. Waa'ee dhimma jireenya keenyaas waa'ee dhimma hojii keenyaas hin haasofna jechuudha yeroo hundumaa. Sanaaf amma madaamii keenya nurratti kaateetti jechuudha. Yeroo baay'ee yeroo nuti haasofnu mana keessi kaameraatu jira. Gibbi guutuu kaameraadha. Yeroo hojii deemte hojii ishiitti kaameraadhaan nu ilaalti waan ta'eef nutu atti badaa nutu attiin jechuudha. Anammooti xiqqoo ishee ofitti na dhiyeessitee bisiinii galee sababii sanaatii fi mucattiin immoo jibba qabdiitti. Jibba yoo siin jedhu yaani balleessa qabaattee mucattiin osoo hin taane akkasumaan nama tokko dhiigni waliin saabu mitiire sababii sanaatiif ta'e naaf hin galu waan isaa dhiifama isiniin jechuun jaalladha. Garuu naaf gaaffiidha jechuudha. Gaaffii guddaa waan takka na mudatee hin beekne ani kana duras mana madaamii waggaa lama hojjedhe.